dubbiin jaarsummaa kun ilaa qalbeeffadha. Dubbiin jaarsummaa jedhamanii ganda keessa deeman iddoo baay'ee illee miti iddoo tokko tokko amma jabaatee ka'aa jira. Garuu iddoo hunda ga'uuf deema dubbiin kun. Dubbiin jaarsummaa jedhanii ganda keessa deeman kun Oromoo harka qabanii ajjeesisuudhaaf yeroo dhumaatiif akka inni injifatamuuf unconditionally akka Oromoon injifatamuuf hojii hojjetamaa jirudha. Kanaaf jaarsoliin achi keessatti waan kana keessatti hirmaataa jiran pirojektii guddaadha wanti kun. Horii guddaan itti dhangala'eetu namoota horiidhaan bitanii hojii hojjetamaa jirudha. Kanaaf uummata keenyaaf wanti nu dhaamnu. Namoonni akkasii wal'aalaan kan rikruutidii ta'u jiraachuu danda'a. Beekeemmoo bu'aadhuma buufachuudhaaf kan rikruutidii ta'u jiraachuu danda'a. Sun garuu nuyi dhimma keenya miti. Dhimmi keenya maanni biyya keenya isa nurraa fudhatamaa jiru oolfachuudha. Dhimmi keenya inni jalqaba. Kaayyoon keenya inni jabaan biyya keenya oolfachuudha. Of oolchuudha. Akka uummataatti balaarraa of baraaruudha. Hojiin keenya inni jalqaba. Yeroo of baraarru kanammoo nagaa waan barbaannuuf nagaa keenya eeggachuuf jennee lolatti galleera. Biyya keenya waan barbaannuuf mana keenyatti waan lolamneef ganda namaa lolan dhandhelaa qalbeeffadha. Biyya namaa lolan dhandhe Oromoon biyya ofii irratti lollitti dhufe mana ofiitti lollitti dhufe kana ofirraa lolaa jira amma karaa ugguruuni kana ofirraa loluudhaaf mootummaa morma qabuun kana ofirraa ugguruudhaaf kana ofirraa dhaabuudhaaf kana keessatti jaarsa jedhamee wanti ganda keessa kaa'amu miilla Oromoo hidhuudhaaf harka Oromoo hidhuudhaaf harka dhufee harka Oromoo hidhu kana ofirraa kutuutu barbaachisa. Ergaatti muudha dhiisii adabadhuu gattaa'i kan jedhu ergaa tokko lama miti yookaan sadii miti tokkitti itti himuudha. Isa booddee ani jaarsa jedhee lafarra naxalaa gototaa kan dhufu kashlabbee jaarsa miti beeka kashlabbeedha. Maaliif jaarsummaan Oromoo keessaa ol baati malee mootummaa keessaa gadi hin dhuftu. Aadaa jaarsummaa Oromoo keessatti dhalate waan ta'eef Oromoo keessatti hojjeta malee yoo ta'e illee Oromoo keessaa ol ba'eetu waan hojjetu hojjeta malee mootummaa biraa kootii lafarra gototaa naxalaa lafarra gototaa maqaa garagaraa uwwifatee maqaa abbaa amantii maqaa buleeyyii fudhatee ila abbaa amantiis ta'e nama bulees ta'e kashlabbeedha kun. Taa'i jechuu taa'uu dinnaan ofirraa kutuu akkanni lammata hin kaanetti ofirraa kutu. Ila dubbiin kun dubbii salphaa miti Oromoo beeka. Bara baay'ee nyaatamne kanaan dubbii jaarsummaa kana. Ganda keessa deemanii jaarsummaan taa'amu hin jiru qabsoon itti jirru sadarkaa biyyoolessaatti. Gaafa jaarsummaan barbaachise kan taa'amu sadarkaa biyyaatti malee ganda keessa deemanii miti. Kaadireenni abbaa barbaadde funyaan qabdee horiitti kennite kan ganda keessa andeemtu jaarsummaa miti sun ergamtoota sirna kolonii ergamtoota sirna nafxanyaati kun ofirraa qat godhanii kutu kan akka beettan sanatti. Ulfina keenya kan kabachiisnu wanta miilla nama jalaa butu dhalaa dubbiin kun Oromoodhaa dubbii qalbeeffadha. Miilla nama jalaa buta dubbiin kun. Waan miilla nama jalaa butu kan ofirraa deebisu kan. Afaan tokkotti maniitu gaafa inni dide ofirraa deebisu jechuudha. Kana irratti qoosaan hin jiru. Maaliifan kana isiniin jedhaa jira. Ganda keessatti milishaan dhufe yeroo ijoollee reebu argitaniittu ija keessanii ilaalaa jirtu miti. Yeroo milishaan dhufe ganda keessatti ituu iji keenya ilaalu dubartii gudeedu argitaniittu miti. Kana kan enable godhu humna kan itti ta'u warra jaarsolii jedhee kootii lafarra gototu warra maqaa ofitti kenne kan jara kana qaxii ofirraa kutuutu namarra jiraata. Quba diinaati jirru kun. Jarri kun akka nutti nadeemu. Gaafa jaarsummaan barbaadame kan jaarsummaa taa'u handhuura biyyaarratti sadarkaa biyyaarratti warra amma mana hidhaa jiru kan jaarsummaa taa'u. Maleessa namoota ganda keessaa bakka buufamanii dhaquu danda'u lafa jaarsummaa sadarkaa biyyaatti. Har'a ganda keessa deemanii akka nu injifatamnuuf Oromoo jalaa miilla butuudhaaf kan kun godhamaa jiru. Waan miilla nu jalaa butu jalqaba ofirraa kutuutu nurra jiraata qabsaa'udha. Kanaaf nu qabsootti galleerra qabsoo keessatti nama miilla nu jalaa butuu dhufu ofirraa hadhuu qabu. Qoosaan hin jiru kanarratti. Kanaaf isee kana qalbeeffadhaa of hin dagatinaa maqaa garagaraa ofitti kennanii yoo dhufan mataarra waan garagaraa kaa'atee yoo dhufe of hin dagatinaa dubbii akkasii. Miilla nu jalaa butuu dhufu. Nama miilla nu jalaa butuu dhufuu fi araarama godhamuun irra hin jiraatu. Tokko kan. Lammaffaa dubbii poolisii Oromiyaa. Amma dildila eegaa jirtu bakka garagaraatti. Ituu dubbannu uummanni Oromoo yoo hin dhageenye ta'e warri karaarra hin deemin jirtan yookaan warra odeeffannoon arganne hin dhageenye yoo ta'e guutummaa Oromiyaa keessatti amma
wattaaddaratu dildila eegaa jira riqicha jechuudha. Bakka riqichi jiru, bakka lagi jiru, bakka riqichi jiru hundumaa loltuutu dhaabbatee eegaa jira amma. Amma mindaan immoo kan kaffalamaa jiru namoota qawwee baatu qofaadhaa fi warra kaaniif mindaa kaffaluu dadhabe mootummaan kun. Poolisii Oromiyaa akkuma irra deddeebinee jenne kanaan dura waan dandeessan yeroo lagannaa gabaafaa waan dandeessan godhaa jirtu. Har'as waan dandeessan godhaa jirtu. Amma garuu wanti barbaachisu itichuuti isinirra jiraata. Sadarkaa hooggansaatti ol ba'uutu irra jiraata. Harka wal qabannaa isin uummataa wajjin hin qabdan sadarkaa hooggansaatti ol ba'uutu irra jiraata. Gadi ba'uutu irra jiraata itite. Nuun uummata bira dhaabbannaa. Sabbata aayyoo baadiyyaarraa hiikeeti mindaa kan isinii kaffalamaa jiru. Warra inni ajjeesaa jedheetti isinin ergisan. Sabbata aayyoo baadiyyaarraa hiikeetu kennaa jira mindaa. Kanaaf sabbata aayyoo baadiyyaa irraa hiikamee warra mindaanaaf kaffalu an hin ajjeesu hojiin koo kana miti. Ilaa kana booddee jireenyi isin jiraattan hin jiru ijoolleen Oromoo. Uummanni keessan salphatee ulfinni isin qobaatti qabaattan hin jiru. Namni tokko ulfina kan qabaatu gaafa uummati isaa ulfina qabaate. Namni tokko biyya kan qabaatu gaafa uummati isaa biyya isaa irratti abbaa ta'e. Garaa guuttachuu duwwaadhaaf miti mucaan namaa kan jiraatu. Uummanni Oromoo waan afaan kaa'atu dhabee miti lolatti kan gale. Eenyummaa isaa biyya isaa qabateeti kan inni lolame kan inni dhuunfachuudhaaf deemaa jirus kanaafi jechuudha. Kanaaf poolisiin Oromiyaa mindaa nyaachuun keessan wabiin qabu tokkoffaa. Mootummaan kun ji'a tokko lama booddee ammayyuu waan isinii kaffalu qabaachaa hin jiru. Waan isin nama ajjeesaa jirtaniif malee. Kanaaf yeroodhaan uummata keessan bira goruu qabdu. Warra raayyaa ittisa biyyaa keessan deebi'u sila Profeesar Muhammad Hassan waan haasa'e. Kanaaf ijoolleen Oromoo yeroon isinitti hin darbin. Yeroo hin gubina. Sadarkaa hooggansaatti ol ba'u. Waliin sodaatinaa walitti dubbadhaa. Hundi keessan yaadi keessan tokkumadha. Uummata keessan ajjeesuudhaaf namni tokko iyyuu gammachuun qabdan beenna. Ergaa garagaraa isin ergitu beenna. Ergitanii nu maxxansa sooshaal miidiyaa irra jettu beenna. Amma garuu wanti hojjetamuu qabu dhuunfaadhaan itoo hin ta'in akka hooggansaatti walitti dubbachuu qabdu. Uummata keenya ajjeefnu nuyi kan jedhu gadi ba'uutu irra jiraata. Isa kana yaadatti qabaachuutu namarra jiraata. Kan biraan qeerroon uggura amma jalqabe kan haala jabaadhaan guyyaa boriis guyyoota ittaananis itti fufuutu isin irra jiraata. Maaliif akka itti fufuun isin irra jiraatu waan lama sadii duwwaa haasa'eetan haasaa koo xumura. Tokkoffaa uggurri isin hojjetaa jirtan kun uggurri isin hojiirra oolchaa jirtan kun injifannoo galmeessisuutti ka'eera. Maal fa'a? Tokko guyyaa har'aa mana murtiitti wanti mul'ate jira. Hojii mana murtii keessatti wanti mul'ate jira. Kanaan dura manuma murtiitti illee Baqqalaa faa Jawaar faas Dejenee faas kan dhiyeessuu morman kan dhiyeessuudhaaf lafarra gototaa turan amma beellama achi fagoo jirullee achi as bubbutaniitu dafanii mana murtiitti dhiyeessaa jiru. Mudda malaa mallattoo muddamaatti qabadhaa waan kana. Achirraa fallinuu dhufa isiniin jedhaan jiru. Garuu hojii isin hojjettan mootummaa muddeeraan isiniin jedhaa jira. Kanaaf jarri kun jiraatanii nagaadhaaf fayyaadhaan ba'uun hojii isin hojjettan irratti hundaa'a waan ta'eef karaan garagadamee jabaatee cufamee itti fufuutu irra jiraata. Tokko kan. Lammaffaa humna mootummaa bittinneessitanii jirtu. Isinitti hin fakkaatin isa isaan ganda keessa deemanii nama tokko simbiraa reeban, nama tokko qabanii hidhan, isa kaan immoo mataa tarsaasan waan humna qabu isinitti hin fakkaatin. Humni mootummaa bittinnaa'ee jira amma. Dildila eeguutti galeera. Inni duraan ganda keessa deemee baay'atee kurfaa'ee ganda keessa deemu. Amma dildila eeguutti galeera. Amma karaa eeguudhaafi karaan akka hin cufamne goona jedhanii karaarra olii gadi fiiguutu jira. Humni mootummaa bittinnaa'ee haphateera amma kun. Kana jetteen isinitti mamiti. Wanta Oromiyaa keessatti ta'aa jiru caasaadhuma nageenyaa keessaa caasaadhuma bulchiinsaa kana keessa ijoolleen Oromoo wanta taajjabanii ijaan arganii dubbatan humni keenya haphateera. Kan isaan jedhanii dubbataa jiranii isinitti himaa jira. Humna mootummaa haphistanii gaafa itti dabaltan ittuma dadhabsiisaa deemtu tokko kan. Ammas achuma waa'ee poolisii keessaa tumbayin poolisoonni nuffaniiru dubbii kana. Nama ajjeesuun nu nuffisiiseera jedhaa jiru poolisoonni. Nama reebuun, nama duukaa fiinnee manatti cabsuun, ummata keenya hiraarsuun nu nuffisiiseera jedhaa jiru. Kanaaf itti jabeessuun keessan injifannoo ariifachiisa waan ta'eef guyyaa borii daandiin har'a tarii konkolaataan lama sadii miliqxee irra dabarteetti gaafa ta'e jabinaan cufuutu isinirraa eegama. Gaafa cuftan immoo ammas waan tokko wanti isinitti immoo barbaachisu tooftaa garagaraa fayyadamtanii cufaa jirtu karaa argineerra tooftaa baay'ee gaggaarii fayyadamaa jirtu. Gaafa karaa cufuudhaaf carraan argamu
akka inni dafee banamuu hin dandeenyetti waan dandeessaniin jabeessaatii cufaa. Maaliif carraan sun dafee hin argamu waan ta'eef. Gaafa karaa cuftan haala inni dafee banamuu hin dandeenye haala jabaataadhaan daboo wal waamaatii ijaarsa sana amma waa'ee isaa haasa'uun naqu isinitti beektu waan sana garuu warri fagaatanii